Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kana nagaa keessanii ani nagaa kootii. Har'a viidiyoo bareedaa tokko barattoota kutaa 12 qabadhee dhufeen jira. Dhimma barattoota kutaa 12 ilaalchisee kun viidiyoo lammaffaadha. Kanaan dura viidiyoo jalqabaa ilaaleewwan YouTube chaanaalii kana keessa seenaati. Viidiyoon jalqabaa barattoota kutaa 12 fi hojjedhe ilaala. Akkasumas immoo YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Baay'een keessan ilaaltanii yoo baatu. Kanaaf YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Yaadani har'a isiniif qooduu dhufee komentii irratti yaada kaa'ame tokkotu jira. Mucaan tokko yaada inni barreesse. Kan waggaa 4 qoramnaa kutaa 9 10 11 12 qoramnaa. Akkamitti ji'oota nuuf kana keessatti kana xumuruu dandeenya poorshinii bal'aa kana akkamitti xumuruu dandeenya isa jedhu yaada mucaan tokko kaasedha. Baay'ee yaada mucaa kana qofa osoo hin taane barattoonni baay'ee kana irrattidha yeroo baay'ee kan yaaddoo guddaa qabaatan jechuudha. Waan baay'ee bal'aa waan baay'ee guddaa wayimitti fakkaata. Garuu muuxannoo mataa koo irraa kaasee yoon isinitti hime dhugaa dubbachuuf intiraansiidhaa fi kanan qophaa'uu jalqabanii naannoo ji'a afuraffaati. Ji'a salgaffaa keessa qoramtu nuun jedhanii ji'a afuraffaa keessa qo'annaa kanan jalqabe. Sanas garuu baay'ee isaa cover gochuu danda'eera. Akkamittiin cover gochuu danda'eessa jedhuuni waan tokko isinii kaasuu barbaada. Yoo ilaaltanitu ta'ee kutaa 9 hanga 12 haa jedhamu malee poorshiniin baay'ee isaa iddoo itti wal fakkaatu qaba. Kaalkulamii saaraa kana baay'ee isaan beeku malee yeroo nuti barachaa turre kutaan 11 fi kutaan 9 yeroo baay'ee garaagarummaa amma qabaatan. Kutaa 9 keessa isa jirutu kutaa 11tti bal'ata malee wanti haaraa kutaa 11tti dhufu hin jiru. Akkasumas immoo kutaa 10 keessa kan jirutu kutaa 12tti bal'ata malee wanti haaraan hin jiru. Kanaaf maal gochuu dandeenya jettanii barattoonni yaadda yoo jiraatanii dhaqaati ilaalaa. Iddoo poorshiniin keessa wal fakkaatu fakkeenyaaf keemistirii dubbisu yoo ta'e keemistirii kutaa 11 fi keemistirii kutaa 9 wal bira qabuudhaan ilaalaa. Iddoo itti wal fakkaatu akkasumas kutaa 10 kutaa 12 fi iddoo garaagaraatti iddoo itti wal fakkaatu jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaatti yoo dubbistanitu ta'e intiraansiidhaa fi ji'a baay'ee isin hin gaafatu. Guyyoota muraasa keessatti fixuu dandeessu jechuudha. Inni guddaan nan fixaa fi hin fixuurraa yaada keessan kaasaatii har'umarraa kaasaatii akkamittiin yoon dubbiseen qaqqabuu danda'a isa jedhutti xiyyeeffachuu fi yoon sistemaatikaalii ta'e yookaan immoo viidiyoo darbee irratti akkuma isinitti hime jechuudha. Bifa sanaatiin yoo itti wanti taatanii seeraan qormaata kana haala salphaatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Innaa amma barataan tokko kan yaadda'u jira. Dhugumatti nan fixaa poorshii amma kana guutummaa isaatti dubbisee nan fixaa jedhee barataan yaadda'u baay'ee isaa jira. Garuu nan fixaa fi hin fixuurraa yaada keessan kaasaatii mee har'umaa kaasaatti dubbisuu jalqabaa. Dubbisuu jalqabaati yoo dhume yoo nu baates rakkoo hin qabu. Dirqama fixuuf hin qabdan jechuudha. Kanaaf kanarratti seeraan hojjechuu qabdu jedhee yaada. Akkasumas immoo barattoonni yeroo darbe akkuma isinii kaasee barattoonni baakgiraawundiin keessan gaarii hin taane yookaan barumsa faana rileeshipii gaarii hin qaban. Fakkeenyaaf jechuun barumsa wajjin rileeshipii amma hin qabu ture. Fakkeenyaaf naannoo kutaa 10 fa'aa kutaa 9 fa'aatti baay'ee nama barumsa wanti hin taane bakka jechuun sadarkaa illee nama baay'ee duubatti hafaa ture jechuudha. Garuu barumsa wajjin rileeshipii gaarii kan hin qabaachuu qabe naannoo kutaa 12 waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf ammallee ilaalcha intiraansiin darbuu maal jedhu of keessaa baasaatii haatii qabdanitti seeraaf fayyadamaatii moor fokus godhaatii seeraan hojjennaan qormaanni kun hin hojjetamaa jechuudha. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu nan fixaa hin fixuu kanadhaa sana dhalatanii keezii garaagaraa dhiyeessuu dhiisaatii amma danda'ama ta'etti sa'aatii keessatti fayyadamaatii istaayilii amma isinitti himeenii bifa sanaatiin dubbisaa jechuudha. Yoo dubbisteetu ta'e dhugaadhaa wanta intiraansiin hojjetamneef hin jiru jechuudha. Viidiyoo biraa deebii isiniin hojjedhaa barattoota kutaa 12 wal qabatee jechuudha. Garuu sa'aatii kanarraa kaasaatii sa'aatii keessatti seeraaf fayyadama. Ji'oota baay'ee isin hafaa baay'ee gizee tokko dubbistanii fixuu miti gizee 4-5 irra caalayyuu deddeebuu dandeessu isiniin jedha. Hunda keessaniif carraa gaarii hawwaa. Ammallee YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Nagaatti.